السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في دعوة تكي كفوني هندي كيسانو بكا جرتن تجالالا في كبجان كيا سنبرها جو سنجتشا ديبني رفنا جرا جهرة ديفا مغازين رابدو أنا بيانا ما خناتو تيكو وانا ما فين كمني أنا مسن رابده ديبي رفنا جرا أنا أعرف سنجت هندي كيسانو بكا جرتن تجالالا في كبجان كيا سنبرها جو سنجتشا دي هرا وانا كبدير في وان أداتي وان هارا جيتشود وان أداتي كبدير في kanaafuu gaa na wajjin turtii gaarii viidiyoo kana garumaatti ilaala like share gochuu hin dagatinaadha subscribe gochuu hin dagatinaa hundi keessanuu ashama anaa dhufu isin jedha baga nagaa dhuftanii na wajjin turtii gaarii warri maamila kee taatan like gochuudhaan na gargaara warri maamila keetti maatii keetti dabalanii maatii keetti dabalamaa wanni an qabadhee isin dhufe obboleetti Afaqaay fi Muktaar Woowee Birraa Oroo TV jechuudha itti aansuudhaan Afaqaay obboleettii biiftuu kan agartee obboleettiin isaa jaarsa duniyaatti heeruma jettee dadhabamaa turte jechuudha. Mucattiin xiqqoon tun mucattiin xiqqoon akkana fakkaatuun akkamitti akkana taati jenneetiin baay'eellee nu ajaa'ibaa ture baay'ee nu ajaa'ibaa turaate ammoo hundaa irra geenye jirra rakkoo san uumame san hundaa irra geenye jirra gaa waan irra gahame sanillee gammachuu isaatis isinis agarteertan jedheetiin yaada ammoo gaan immoo waan addaa tokkotu nan mul'ata achi keessatti jechuudha agartee Birraa Oroo TV jechuudha. Birraa Oroo TV Muktaar Aboo Muktaar galatoomi siin jenna Birraa Oroo TV galatoomi mucattiin tuni si hin malti malee abdiidhaan hin maltu si hin malti mucattiin tun maaliif atiitu rabbi wajjin sababa taheeti rabbi wajjin fayyiste mucaa tana mucattii agartee waa itti godhaniitiin jaalala waan isaatuun beekne ma'anaa isaatuun beekne yookaan immoo agartee mi'aa isaatuun dhandhamteen jaalaluma gogaatti fakkeessaniitiin agartee akkanumatti siirii fi mucattii waan adda addaatiin dhamaasanii akkasitti jaaladhee nan du'aa ofiin ajjeesaa jetteetiin maraatu san guutuu fayyisteetiin rabbi wajjin gaagartee dawaa fiddee bakka dawaa geessitee sheeka bira geessitee dawaa hundaa goosistee waan silaa sirraa eegamu hundaa gootee mucaa tana wal'aansitee fayyistee obboleessa ishiitii wajjin agartee obboleessa ishiitii wajjin viidiyoo kan nu lakkistee jirta galatoon mucattii tana har'as borus ati yoo fuute irra natti tola jechuudha maaliif yoo ati fuute mucattii tana si hin malti sirraan bareetti garuu gaa dhiifama agartee silaa biyya jirti gaa yoo viidiyoo kana agarteellee gaa yoo loltes hin beeku dhiifama ammoo gaa yoo kana agartee si hayyamtu taate sirraan bareetti malee jaarsa duniyaarraan hin bareettu. Sirraan bareetti maaliif atiitu mucaa tana fayyise rabbi wajjin mana sheekaa geessitee mucaa tana rakkoo isii agartee kan mucattiin akka taatu ajaa'ibneetiin ilaalaa turre situ fayyisee rakkoo ishiisa hundaa gabbaasee mucattiin noormaalii deebisee nagaa fayyaa deebisee tiin nu agarsiise jechuudha. Kanaafuu galatoomi siin jenna Muktaar Woowee Birraa Oroo TV jechuudha. Galatoomi Aboo wallahi ani sila agartee akka gammachuutti mucattii sana atummaan fuute osoo atummaan fuute natti tola wallahi natti tola maaliif sirraan deemtillee sirraan bareedillee situ agartee mucattii tana fayyaatti nuuf deebisee nu garsiise daa'imti xiqqoon tun mucaa xiqqoon tun agartee kan akkamitti jaarsa namaa jala fiigdii akkamittiin jaarsa namaatiin maraadhee ofiin ajjeesaa ofiin qalaa ofiin fannisaa jetteetiin akkamitti haasofti jennee baay'ee ajaa'ibaa turre. Edaa mucattiin waa malee akkas hin taatu waa malee akkas hin taane waatu jira waan jiru sanillee nu agarsiistee jirta daawwattoota keetillee agarsiistee jirta galatoomi siin jenna wallaahi galatoomi siin jenna Birraa Oroo TV. Hunu har'aan tana Afaqaay biratti argama biiftuun obboleettiin isaatis akkumaan dengedde isiniin jeetti dawaa godhoo jirti hunu har'a oguun fayyitee jirti naan jee jira hunu isarraa illee dhageessanii takkanaa isin jaa hordoftoofi Afaqaay. Bareedaadha yaanni kee bareedaadha rabbiin suma sababa godhe hordoftootaa fi daawwattoota keenya isuma kana rabbi sababa godhee mucayyoo duraan gartee hisaaba biraa keessa galtee namni hundi maalitum jedhee namni hundi daawwattoonni keenya komantiidhaan isii matanaa ajaa'ibee waan addaa akka waan mucayyoon tun ifuma beekumsaan jaalaluma baanan tanaan akkas dhaattuuse mucayyoon dhuguma xiqqishoo miidhaa qabdi namni dhugaadhaan miidhaa gartee beekamtuu qabdi miidhaa sana raggarree dawaa goonee fi guyyaa tokko na bira dhufee akkuma na laaluu dhufetti mucayyoo rakkina qabdu kan harkee obboleettii ta'e anaatu dawaa fidaaf nama akkanaan na bira jira jee deemee dawaa san fidee fiigaa rabbiin sababa godheef rabbiin sababsadhaa jee dhukkoo buusee dawaa jala buusee
rabbiin waan takka gisee sababsabte rabbiin siin ajjaasisaa akkasittiin sababaa isaatitti miciyyoon tun gurbaa san jalaas dhaabbattee qulqullooyte ani ammaan tana gartee heeruma taatus hiree tiyya taatus nama ati na kanniteefiin nama ati gartee kabajaan na kanniteefiin sirraa qeebalaa jette anif beekumsaa yaaduma sanuu wooma takkaa'uu inaasoyne wooma takkaa'uu anuma haasa'e anuma nama biraati jettee fiidiyoo tana gisee ilaaltu irra deddeebitee fiidiyoo ilaalti hay ana moo nama biraati jettee hanga ifumaafuu ifa jaabtu takkatti haasoyte micii ol yaamiif micii orraa isaa afaan micootis akkaniin siin jaa maqaa iftu akkam jirtame amma Osman taa'uuti bakka yaadni isaanii dura heddummaataanii firraa ilaaluun beeku ittumaan seenaa waa hundaa. alhamdulillah rabbi lubbuus dhaqqabee garuu arraan tana barate barbi kasan keessatti hogguu ati obboleessa kee bira teessee ani abdii dhabuu mannaa wanni feete adamte san miixiyyoo tana abadan wahiitti jira malee maali jeetii waan kana waan hin duraan beeku jecha maqaa hin dhufe waan kana sii godhuu hin deenye alhamdulillah nuti miti waan kana godhe rabbi kasii godhe malee rabbii khayruutiin fadhu. Obboleettiitti janamaan fedheef kannee inshaallah wulii bultiisii tolchaaf rabbi wajjini inshaallah milyoon teenya fayyite san gurbaa duraanis nama akkana godhe waliin beeyi. Waan nama waan kana dalage ni beeynaami. Kana waan beeynu waan ifa beeynu kana. Gurbaa sanii wajjinis mashaakila meeqa godheetiin roorroo meeqaan qabadheetiin jiran obboleettiin tiyyaa qabamtee jirti intaltiinis abadan waa'uma waan duraan shakkite san keessaa bahuu dadhabdee amma ilmaan urran ilmaan sanii isaan asumaan wanni siidhaafillee dhaamu ilmaan keetis facaaftee ilmaan keetis hin ajajjoomsin. Hinaaf fadhattee ilmaan kee israafina ilmaan kee keessatti deebii an obboleettii tiyya qabadhe osoo ati ilaaltee gartuuti namaa kannaa obboleettii tiyya ani anaaf beeka akkaan godhu osoon an jiruu waan kana sirratti hin hojjettu duniyaa deebii ilmaan kee keessatti kabajaadhaani. Jira baay'ee tokko si galtoonfadha. Mucattii sana wallaahi sila atummaa fuutee ani sila akka kiyyatti amaqaay ta'e nuuf sii kenna jechuudha. Amaqaay atillee wallaahi mucaa teessan tana kenniif. Hafuudhu bu'oowwee irraa ni deemtillee ni horatallee horachuu ni danda'a jedhee yaada isaaf ni taati. Hafuudhu rakkoo tokko hin qabu. Shariyaa silaa afur hayyame hafuudhu. Silaa warri yaman baasa baasee jira warri yaman baasa addaa kana baase asuma gartee qeerroo lafa jirtu asuma dhiirti lafa jirtuuti jaarsa nama barbaadanii warri yaman baasa baasee jira. Maal irraa qaanfannaree dubbachuurra kanaafuu hafuudhu wallaa hafuudhu kenniif wallaa itti gurguri birraa orootiifiin mucattii tanaaf ni taha isinillee ni taatiif horachuu ni danda'a isin horachuu ni dandeessi jedheetiin yaada. Wantoota keenya anis beekee waan kana godhu osoo hin ta'in nama hedduun natti mufatanii osoon akka ammaa kanatti ifarkee ifirraa illee beekee kana hundi hin godhu ture jaarsa jaartii qabu ka ilmaan qabu jidduu seenee bultii isaanii hin diigu osoon hin beekinitti gagaggamaaniin akka malee ta'ee osoon ifirratti hin beekin rakkoo kanaa tana seenee amma alhamdulillahi fayyeetiin jira fayyaa walitti isin dhaabu jira du'a hin godha warraan isin mufachiisellee bika jirtanitti isin hundi Muktaar woowwee irraa ni deemti ni taatiif akka ajaa'ibaatti dhibbatti ni taatiif jedheetiin amananii akka kiyyaatti amaqaa kenniif mucattii tana waan barbaachisu hundaa'uu ni goona kenniif Muktaari birraa oroo TV jechuudha. Mucattii agartee sammuun deeqameetiin akkanatti of fannisuudhaaf sadarkaa du'aa sadarkaa adda addaa yaalaa turte ka jaartii namaatiif wal ajjeesuudhaaf wal barbaadaa turan fayyistee si'a daawwannaan dalagaa ture badiidha si'a daawwannaan dubbachaa ture badiidha amma natti dhagahame wooma isaatuun beeku jechuu malee maal akka jechaa jiru ma'anaa isaatuun beeku haasa'u malee jechaati turaate san noormaalitti deebisee fayyitee kinoosa viidiyoo kanaan waraabdee kan nu lakkiste daawwattootaa fi hordoftoota ani Muktaariin fuudhin jedhaan jechuudha. Kanaafuu isin waan jettanis sinuma beeka. Akkasiga kanumaan isin qabadee dhufe gammachuu kana dasna jedhee waan addaatti ana biratti waan addaa natti ta'eetiin isin dhufe baga gammaddee isin jedha maqaa woowwee atillee baga gartee rabbi wajjiniin dawaa kana gootee fi gartee rabbii sababa ta'ee dawaan kun sababa ta'ee rabbii fayyisee nu garsiisee galatoom isin jenna obboleessa kiyya.
akkana gaa nama jechuun agartee yoomiif walii ta'a nama jechuun yoomiif walii oola nama jechuun yoomiif wal bira dhaabbata akkasii bareeda warahmatullahi wabarakaatuh yuuba toob keessanii laayik sabskiraayib godhaa nu wajjin turtii gaarii aga walitti deebinutti